Siree jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu keenya kan yeroo ammaan tanaa eegalleetti jira. Hanga xumurichaatti nu faana turtii taasisaa jechuun affeerraa keenya. Ministeerri Deetaa Ministeera Nageenya duraanii Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a guyyaa har'aan tanaa himata lama irraa bilisa jechuun isaatis dhagahameeti jira. Ministeerri Haajaa Alaa Masirii guyyaa kaleessaa wal marii pirezidaantii Suudaan Abdul Fattah al-Siisii waliin gaggeessaniin haala naayilii fi akkasumas nageenya biyyattiidhaatiin irratti marii garaagaraa gaggeessuun isaaniitis dhagahameeti jira. Balaa xiyyaara waraanaa Turkiyyaa irratti mudateen namoonni 20 lubbuun isaanii darbuun dhagahameeti jira. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti isiniif dabarsina. Ministeerri dhimma alaa Masirii buufata poortiin Suudaanitti Al-Burhaanii waliin dhimmoota rakkoo Suudaanii fi laga Naayil irrattis marii gaggeessaniiti jiran. Ministeerri dhimma alaa Masirii Badirii Abdallaa kibxata kaleessaa dura taa'aa mana marii mootummaa ce'umsaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii waliin poortii Suudaan keessatti wal arguun waldhabdee biyyattii keessatti deemaa jiruun dhimmoota tumsaa laga Naayilii fi wal qabatan irrattis marii adda addaatis gaggeessaniiti jiran. Haaluma kanaatiin Jeneraalli Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii waliin poortii Suudaan keessatti wal arguu isaaniitiinis mootummaa Masiriidhaatis gabaaseeti jiran. Walgahii kana irrattis ministeerri dhimma alaa Suudaan Mohamed Salemaanis kana irrattis hirmaataniiti jiran. Pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah al-Siisiin ergaa dabarsaniin Kaayiroonii fi Suudaan tumsa tokkummaa biyyattiidhaa irratti qaban ni mul'isan jechuun ibseeti jira. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Masirii irraa bahe ibsutti biyyoonni lamaan gocha dhimma Suudaan keessatti deemaa jiru irratti mari'achuun barbaachisummaa nageenya Suudaan dhaabbilee biyyaalessaa barbaachisuu fi akkasumas sarara biyyattiin keessa jirtu irrattis Abdul Fattah al-Siisii akka himanitti tumsa kana irrattis maddeen Masirii Suudaan waliin ta'uudhaan ni mari'ata jechuun ibseeti ture. Badirii Abdallaa fuula miidiyaa isaaniitiin akkana jechuudhaan gabaasaniiti jiran. Haaluma kanaatiinis ministeerri deetaa ministeera nageenya duraanii obbo Taayyee Danda'a guyyaa kaleessaa mana murtiitti wayita dhiyaatanitti himanni lama isaanirraa bilisa ta'uun isaaniitti dhagahameeti jira. Manni murtii dhimma obbo Taayyee Danda'aadha har'aan tana murtii kenneen himataawwan isaa irratti dhiyaatan 8 keessaa 2 bilisa ta'uu isaa himeeti jira. Himatni 8 kana irraa immoo 3ffaan balleessaa irratti muruu fi abukaattoon isaanii obbo Abarraa Nugusee Addis Istaandaaritti himan jechuun gabaasa Addis Istaandaar gabaaseeti jira. Obbo Abrahaam akka jedhanitti obbo Taayyeen daddacha har'aa irratti hirmaataniin jalqaba lammiilee lameen jechuun qaamolee waraanaa irratti jiran kanneen mootummaan diina jedhee farrajeen deeggarsa hamileedhaafis kennuufis afaan ta'uufis akkasumas hojii qaamolee kanaa mootummaa kuffisuufis yaalanii deeggaruudhaan yaalii kana keessatti himatame jechuun dubbatan. Kanaan dursa immoo hagayya 6 bara 2024 daddacha mana murtii kan murtaa'e wal fakkaatan obbo Taayyeen himata irratti wal fakkaatan 2 amma isaan bilisa ittiin jedhamaniin bilisa jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a himata kana jalaa bilisa bahuun isaatis dhagahameeti jechuun guyyaa har'aan tanaa gabaasaati jiran. Hawaasa kanaanis ministeerri deetaa ministeera nageenyaa yeroo hedduudhaaf kan mana hidhaatti deddeebi'aa turan har'aan tanaatiif immoo himanni 2 irraa bilisa ta'uun isaatis dhagahame. Joorjiyaatti xiyyaarri waraanaa kufuudhaan lubbuu namoota 20 darbuun isaa dhagahame. Xiyyaarri waraanaa qabeenya humnaa fi waraana Turkiidhaa kan ta'e C-130 Azerbaijaan irraa ka'ee gara Turkii osoo balali'uu Joorjiyaa naannoo mana qabbeessaa sigigaachuudhaan kufuun dhagahame. Kana keessatti immoo xiyyaarichi ergama loltummaa fi kaleessa ganama Turkii magaalaa Teraambozaan irraa gara Azerbaijaan magaalaa Ganazaatti kan balali'e yoo ta'us magaalaa Gazanjaan irraa gara Turkiitti osoo balali'uu daqiiqaa 27 osoo hin gahin karaa darii ala erganiif baheen booda naannawa daangaa Joorjiyaa fi Azerbaaijaanitti kufee caccabuun isaa dhagahame. Raayyaan ittisa biyyaa Turkii akka beeksisanitti balalichi lubbuu loltoota 20 fi miseensota balalii hedduu isaanii kanneen isaanii wajji jiran miidhaan irra gahee fi kanneen lubbuun darbanis ni jira jechuun dubbatan.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan aangawoonni Joorjiyaa waliin ta'uudhaan hojii caccabaa xiyyaarichaa deebisanii hojjechuudhaaf akkasumas suphuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisan. Balalichaanis qoratamaa jiraachuudhaa fi balalii rakkoo irra gahee tures qorannoo keessa akkaaniif jirus beeksisan. Garuutu immoo balaa xiyyaarri kun ittiin kufee ture qorannoo gurguddaan akkaaniif geggeeffamu jechuufis Turkiin walii galuu isheedhaatis beeksisteetti jirti.